so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Haptami. Thank you. Thank you. And then Thank you, Kamaruli. Thank you so much. Thank you. I love you guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I don't expect Abdi. Thank you, my brother. Thank you so much. Galatomi Motiko. Galatomi. Thank you. Thank you. Thank you, my brother. Thank you so much. Oh my God. Thank you, Fizumi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Galatoma, thank you so much. Really appreciate. I welcome you. Thank you. James, Galatomi, Jamsikia, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Galatomi. Oh my God. Oh, Musti, my brother, thank you. Thank you, Hayati, thank you so much. Galatomi, thank you so much. Oh my goodness, thank you. Really, thank you so much. Thank you so much. Galatoma, Haruko. Thank you so much. Thank you, Ahmed. Thank you so much. Really appreciate it. Oh my God. Thank you so much. It's nice. Yematarasha. Yes. Thank you. Before call for the Gamachuga Jechuda, Tabalama Tabane, Tabalamanu, Bansur Jamal, Ukena Rakasina Moati Jechuda. Thank you, Amy. Thank you, my brother. Thank you. Omago chudin dandam ni katakat abnejra. Tashan na final minum madra kay chal Mansur chao da garbo. Bayi galatu Mansur Obola no wala shanna futun tay taba ni mata kenya skar nus relax go na kanani kayane. Thanks so much Nasreki ya Galatomi Motiko. Anto kitchenu na mura danjaro. Mansur ina gama. Majid. Ile dugaso jinnan bata'amira. Gina aga. Dia akabetin jifanne ma. Ana biralle kajuru oromoda sibiralle kajuru oromoda. Ana fadinam nulin tabata jiru. Obbole wanto ko ilman oromoti. Kanafe. Injifatu kan keta salle shaku kabdo. Thanks so much. Anna bagadasi yare umkan dasale garra deburan bagagamade robro lakasma wali debya wali intabanna hangamati garu baye galatomi ulfadu thank you sinjara namni guddan kasaba isati qabeenyi guddan anille qabnu ka dunya irra kala dhiisne deemna jaalalli nama kabajne hawaasa kenna yoom illee taanan kan waliin jiraadu qabeenyi guddan ummata kenna tokkummaa kenna jaalala kenna isa sana ammoo amaana rabbisiin jechuu barbaada Sunda lagu jalala wale gada. Turti gari Mansure. Thank you, Nasrokia. Thanks so much. Thank you. Galatomi Motiko. Anna kabajamtu tani Ali Lenyim Jig batam amasaginalo Queen. Thank you so much. Thank you. Tufakia. Thank you, Galatomi Motiko. Thank you, Z Tufan Queen Z Tupla Luton so much. Please follow our watcho. እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጊፍት እየሰጡን የነበሩ ይሄ ጫውታ ከባድ ነበር ቱፋ ኢቭን ፎሎ ያረኩት ሰው አይደለም ቱፋ thank you so much ፋፊ ቆንጆ thank you so much ኢቭን ማላቃቸው ሰዎች ናቸው እንዳሸነፍ ያረጉኝ እጅግ በጣም አመስግኛለሁ thank you ፍጹሜ ከጎኔ ነበርክ thank you so much ፈጅሪ ኪያ thank you so much እጅግ በጣም አመሰግናለሁ thank you ሀብታምዬ በጣም ነው ማመሰግነው ትልቅ ነገር አርገሽልኛል ሀብታምዬ thank you so much እጅግ በጣም አመሰግናለሁ thank you so much ኦሮሚያ thank you ኦሮሞኪያ thank you አዶኮ thank you so much thank you አብዲ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ከባድ ፉክክር ነበረ ይሄን ፉክክር በአሸናፊነት ተወጥተናል thank you
ታብ እያደረጋችሁ የነበራችሁ ሰዎች ሁላችሁም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። 4000 ሰው ይታየኛል እዚህ ጋር። በእውነት ክበሩልኝ። እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። Thanks so much. እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዙዙ thank you welcome ዙዙ። አዳዲስ ሰዎች ይታየኛል። ቱፋ ኪያ ቱፋ thank you ቱፋ እጅግ በጣም አመስግኛለሁ። በእውነት ቱፋ በጣም ገለቶ ቢሞቲኮ ኦሮሞ ኮ በገገን ኮታቴ ሞቲኮ ማሎ ባየ ገለተ ጉዳን ሲገባ thank you so much ዙዙ thank you አብዲ thank you ፎዚያ thank you ፎዚያ ፎሎ አረኳቸው ልጆች ናቸው እንዳሸንፍ ያረጉኝ። በእውነት እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው። thank you so much እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ እዚህ ላይ ጊፍት የሚሰጡን ሰዎች ሁሉንም 4000 ሰው ይታየኛል። ፎሎ አርጓቸው። እስቲ ጊፍት እየሰጡ ያሉትን ሰዎች ፎሎ አርጓቸው። ቱፋን ፎሎ አርጉት። እስቲ ቱፋን ፎሎ አድርጓት። ኬሪ thank you ኬሪ ኪያ thank you ኬሪ። አዳዲስ ልጆች እብን ማላቃቸው ልጆች እንዳሸነፍ አድርገውኛል። እውነቱን ለመናገር እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው። thank you so much በጣም ከይቅርታ ጋር እስካሁን ድረስ ይኸው እንደምታዩት ቢሮ ውስጥ ነው ያለሁት። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኦ ፎዚ thank you ኒና thank you so much really thank you so much እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ላይት ስላለ አይኔ ላይ መነጽር ባረግ ይሻለኛል። thank you so much እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። thank you so much ሀብታምዬ thank you ፎሎ አድርጓት። ቢሮ ውስጥ ነው ያለሁት። በጣም ሰዓቱ ሂዷል፣ መውጣት አለብኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። thank you so much ኩዊንዬ ክበሪልኝ። እውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ከባድ አደጋ ነበር፣ ከባድ አሸነፍን። እውነት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። thank you ኩዊንዬ thank you so much እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቤዛ thank you so much ያው መውጣት አለብኝ። 4:30 ሆኗል ኢትዮጵያ ላይ ቢሮ ነው ያለሁት። እስካሁን ድረስ መሄድ አለብኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። thank you so much 2 ሚሊዮን ላይክ 2,100,000 ላይክ 2,600 ሰው ገብቶ ነበር ቅድም። እውነት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። 2,200 ሰው አዲስ ላይክ ፎሎ አድርጎኛል። እውነት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ትልቅ ጊፍት ነው የሰጣችሁኝ። እውነት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ፣ እወዳችኋለሁ። thank you so much በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን። ዛሬ ነገሩ ተስተካክሏል። ሞባይል ካርድ በጣም ብዙ ይቀራል። ነገ ደግሞ የ5,000 ወይ 3,000 ብር ሞባይል ካርድ ይዤ እመጣለሁ። እንዳሸንፍ ላረጋችሁኝ ሰዎች እጅግ በጣም እያመሰገንኩኝ የዛሬው ፕሮግራም በዚሁ ቃጫለሁ። እወዳችኋለሁ። ደህና ሁኑ። ነገ እንገናኛለን። ባይ ባይ።
godhe inni illee as dhufe dursa Nasri hayyummaa keetitti hin gammade dhufte akkasitti eda wal morminee deemne hin gaafatin hin haasofsiisin iyyuu jedhe yaadni kiyya sun sirriin ture ati akkanatti as baatee yaadni namicha kana akkana gakkufe odoo shari'aan islaamaa jilbiifatuun suduuja godhuun kabaqqoo taate Oromoo isiniif suduujaa jedhe jechi kana ol laphee nama cabsu hin jiru ulfaadhaa galatooma tokkummaa fi wadhaga'uun akkanaa kun baay'ee haatu jedha Nasri kiyya isinun galatooma ustaaze kiyya qaalii baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajjinaa namoota biroo waan carraa kennuuf namni kamuu daqiiqaa tokko dubbata galatooma naa jiraadha isin jaalanna ulfaadha habiibessaadha baay'ee ustaaze kenna qaalee Zizo waan jettee jedhu anin waan dubbadhu dhabe agammaa dhiira bichaa carraa kennine zaranyinnatii nu fakkeessaa jira shamaraalleen kennaa kenni shamarra itti amma dafa dubbadhaa isin namaa carraa kennaa anin bitaa ture beeta kaardii baasee bitaa ture garuu yoo laalu namni kennalleen gara kan kee jira gara isaalleen jiranii namtichi kun dhugaa rabbii gad jedhee boohe beetani Oromoon ammallee garaa laafu garaa garuu diinarratti haa laafnu diinarratti haa jabaannu nama kennaa gara haa laafnuti nama kennan sirreeffannu Nasriin Mansuur Mu'atamemi zaaset nu Nasri amma giftii kennuuf hin dandeenye ala teenne rakkoo isanii gaalle kanaafuu Nasri kenn hedduu galatoomii Mansuur illee boohee dhiifama gaafate ilmeen dhiiraa wanni qallaalin hin boochu tonni salphaan hin boochiftu dhugaa rabbii hedduu galatoomii waggaa kuma darbii waggaa kuma darbii jiraadhu dubartoota galchi yaada isaanii haa bahatanii ana fooloo qofa naa kadhadhu fooloo qofa naa kadhadhu amma Ziizooni dhiifama waliin asuma haa ta'u ammaaf nama 5,000 jira akkaawuntiin Ziizoo jalaa gubate akkuma beeytanii fooloo naa godhaanii 4,200 qabaa amma 7,800 galchaanii namni 5,000 amma na jala jirtan 5,200 jira namni as jirtu kan Ziizoo fooloon godhin hundi keessan amaana rabbi isin taatu please namni kun yeroo hunda waan biraa dhimma isaa dhuunfaa isaatiif nama arrabseetii miti dhimma Oromootiif jalaa gubanii Nabiiloo daqiiqaa tokkoon qabdaa waan jette jedhi namoota birootiif illee carraa kennan. Hayyee anwani nanju waan bareeddu gootanii isallee waan dubbachuu qabu dubbachiiftanii das ummata walitti araarsuu jechuun akkana siyaasa garaagaraallee hordofnu Oromummaa keenya walii kabanyee deemuun dirqama beete an kabiraa kaniin yoo jiraate eeyyeen dhimmi kaaftan dhimmaa caaluuti baatiin keessa jirru moo baatee ji'a caaluun keessa wareegame nutoo maal godhu jira ji'a kana nutoo maal godhu jirraa nutiif haa gaafannu fakkeenyaaf haa caaluu hundeessaa warrisi yookiin immoo badhaasa haa caaluu hundeessaa fajju jechuudha awaardii guddaan qophaa'ee jira sanis artistoonni Oromoo hundi caayaa jalatti ta'anii gosa dorgommii hedduudhaan jala dorgoman. Shamsiyyaa sagaleen isii biraan jeeqaa jira qarree biraatii carraa kenna warri dhiiraa natti naarinaa isin birallee gad darbee yoo qarree carraa kenne natti naarinaa sababni illee qarree illee carraa argatu qabdi. Itti fuufi Nabiiloo daqiiqaa tokko kee fayyada. Haacaaluu Awaardis yookiin immoo Haacaaluu Hundeessaa Awaardis yookiin Haacaaluu badhaasa Haacaaluu Hundeessaa kan jiru kan dhalootarraa dhaloota darbu nuti har'a boruu addunyaa sanarraa deemuu ni dandeenya. Wanni Haacaaluu Hundeessaa Awaardis garuu dhalootarraa dhaloota waan dabraa deema. Tokko barreessaa jira fooloo. Baaftu welcome jennee irra nama guddaa. Thank you. Wayyoo. Ziizoo fooloo gochuun dagatina Ziizoo kana jaarsa kana fooloo nu godhaa jirana qaata TikTok irra gubanii arri itti baasuu gaanii rammataa isaa jecha nama 5,000 gettee Ziizoo wallaahi nu harkaa dulloomsan sammuu isaa hiikanii Ziizoo fooloo gochaa ishi yaada keessan eenyu bayam namni Abdiisaa maal beekaa neetworkiidha naf fakkaate Abdiisaa kottu deebii hayyee eebbaaf Baik apa problem? Carana lati. Abdi saya share kisah kau toko na baris. Shit. Agama cira. Sau. Seri agama seri agama. Jalqaba sinamni si galateeffachuu barbaada. Galata guddaa